Ismi qoy me lubbu qoy. Waa'ee raachuu kana dhiisaame mirga qaba. Raachuun Ganni sagaleen kiyyan jiru. Waa'ee raachuu hin haasa'ina bakka kalaasaa taa'u. Afeera miti mirga qabaaf. Ganni raachuu tokko dhabdee Oromoo miiliyoona qabdi isinii galeera miti. Ani raachee nama hunda keessaa raacheen abdadhe ture na biraan hafu jedhee dammoo bilbiladhen itti hime. Boo'een itti hime raachuu koo na biraan hafine. Ani naman qabu giiftara miti jedheen itti hime. Kanaafuu mirga qaba hafuullee. Inisa, naina makasa, makaka yan rachu naina. I don't care. Ganni ko. I don't care. Ganni ko na gifu. Ganni. Ani intala Oromo takkada sinigale. Ani gafa tabarachu. Ummata arsira rachuun caalsifadhe dhugaa jirtu asinitti hime. Gaafa taba isaa koo saba kiyyarra gama saba kootirra saba narra dhaladheera rachuun caalsifadhe akkamitti gargaarsa uummata Oromoo kaba saatirra qabdan ilma Oromooti sappoortaa godhamu jee walillolle ijoollee arsiti walillolle naarrabsaan turre ijoolleen arsii ganna galabbatanii ijoolleen kun naarrabsaan turre. Kanaafuu mirga qaba hafuu mirga qaba mana banatee geema taphachuus mirga qaba. Anantala girmaatee geemaa miti allayyaatti illee gadaa badu I don't care. Sinigale raachee natti hin jeena. Itti himadheera. As indoom ani nama itti himanneetu dhufee birna bukkee dhaabbate. Ani gaafasaa ummata kiyyarra isaan caalchifadhe. Isa naa wayyan jedhe gaafasan. Gargaarsa ummata arsii magni isa biraan dhage. Sinigala na argitaniirtan bakka sanitti raachee biraan ture. Himboo'ee taa'ee gammachuu keessa himboo'ee. Isarraa nafni inni garuu itti himadhee akka obboleetti qutusuutti itti himadhee raachee ko ani naman qabu Oromoon na jaallatti garuu ani giiftaran qabu narraa nafni yaa obboleessa godhetan itti boo'ee itti himadhe. Inni gini mana banate dhaqee mana banate guyyaa tokko ganniidhaaf kenne rakkoo jira. Akkuma jarroon kuuba akkuma abbaan abdiitiyyuu sadaqaa isaa dhiisee na bira dhufee miin dhiisee miti abbaan abdii naa kenne sa'aatii isaa naa kenne. Naa push naan godhin taap naaf hin godhin naaf hin kennin. Garuu dhufee jira na bira mana naa cufateera. Naman qabanne bakka sanitti mana naa cufateera. Mana namaaf cufachuu jechuun qixxee waan namaa laataniiti. Kanaafuu ani maqaan dheenaa maqaa kiyyaanis raachee sin tuqinaa dhimma isaatii mirga qabaa dhufuu saffuus mirga qabaa ana raachee bichaa matii kanarraa hafee giiftira hundatu hafee waan hin irra caalchiseera. Obboleessi gaafa xiiqiin qoy namaaf hin taane immoo anaaf obboleessas ta'uu hin danda'u waan ta'eef dhiisa maqaa sanatti na hinaan. Dhugaa rabbi lammata namni maqaa raachaa jalatti siroftan bilook taate namni as Naarin. Nuti aartuu fi biti namni wanta Ganni ko na dhaggeeffatu maaloo. kanan sin jechaadha dhaggeeffadha. Warri kaanis Takkatti jarana kennaadha. Dhimmoota akkatti jarana kennataami. Carraa si kenna koo ifannaate yeroo tokko bicha ani waan tokko bicha jedhu. Carraa si kennaan. Waan jechuu barbaadu Saami ila gabaabumatti waa'ee ganniidha. Ganni jechuun kan gartee akka namaa heemasummaa akkanuma zim jettee argattee miti. Oromoo wanni beekuu qabdu ganni jechuun intala sabaa fi faajje. Intala saba isii kana kutaa takka osoo addan baafne maqaa gandaatiin maqaa kutaa dhalattee jibbitee jechaadha. Warroonni isii cemmitan maaliif akka isii cemmitan isin beekna galee. Kanaaf ganni jechuun intala sabaaf jiraatu. Intala gartee intala sabummaa isiitti amantee Oromummaa isiitti amantee jiraattuudha. Warri irraa haftan baga irraa haftanii homaa godhuufillee homaa isiillee godhuu hin dandeessanii. Ganni ammoo akka Oromoon isii jaallatu arginee jirra nama 30 meeqatu dhufee ija ishee kana afoo taa'ee ilaale kan waa qabuu fi kan waan qabne I don't care. Ganni wanni isitti amanuu qabdu ani Oromoof akka jirtu akka Oromoof hojjettu dhugatti akka sabni keessi jaalatu. Qimamoonni mana madaama akkasiif du'an arguudha malee heduu haasifuu haa godhanii fedhan haadhiisan karaa ni beekna giiftaroota teenna agartee Oromoo tana bootee isaan dhaabatan amma muni raasee fixee jira sii galee boota agartee dabbaa qullaa sechi fiigan malee nama sabaaf gattaa'ee ija sirriitiin hawaasa isaa kana halkanii guyyaa hojjetu takkaa yoom giiftarri Oromoo bootee beekti isin beekna sii galtee kanaaf raajuulleen qomatini komii namaa osoo hin taane kan gammadee dhugaa ta'e tokkoffaa mo'annaa isiiti lammaffaa ammoo sabni isii kun dhugaan isii jaallatu waa harka qabanoo ta'e ilmi qulqulluun gudeeda qulqulluu taa'ee isii dhageeffachuu fi si galtee waan mana isii kana keessa taa'ee namni haganaa kun ishee dhageeffachuudha wanti nu irraa gammannu laal isiin intala sabaa ta'uu irraa gammanneenu si galtee ammoo akkanumatti dhiisoo osoo hin taane tapha sagantaa qabnee fi yeroo itti aanutti eentu gartee gannii tana bira dhaabbata jennee waan ilaallu qabna garuu waan baay'ee hubannee jira kana keessatti wantoota
hedduutu nuyi fe jecha. Baga akkas taatelleedha. Baga ammoo namni hagas bayatullee dhufee baga giiftarri Oromoo ammoo irraa hafe namni dhibbi tokko sheerii irratti godhee giiftara waan Oromoo ta'e kana guutuu sheeriin bataabbatanii baga irraa hafanii homaa miti. Garuu ganniin kaleessa illee taadhaallee tanuma kuno. Isiin kaleessa naa waa kennitaniif hawaasa kana hin hojjenne. Na argaadhaaf hawaasa kana bira hin dhaabanne. Oromummaa isiitti amantee quuqama sammuu isii keessa jiruun hawaasa isii kana deeggartee sadarkaa feemasummaa argatte. Akka nama asirraa afaan bantee feemasii hin goone isin Oromoon. Jaalattanii fooloo isii hin goone ganni. Hojii isiitti fooloo isii goosiise hojii isiitti akka Oromoo keessatti kabajamtu isii godhe. Warroonni ammoo kabajaa hin qabne baga irraa haftanii homaa mitii galatoomaadhaa ganni tiyyaati baga gammadde. Mataa dubbii ati intala sammuudhaaf hedduun gammadee baay'ee tokko. Gammadee kitee ooluma iyyaadiin abshir. Galatoma guys kalas rakko biti ani modera biti ani modde tamala mafamo nan tabada tamala mafa no fella makas miti habibi ki yakas miti tanandura sijolen tabakete maturte miti muttetu mata bana mata fa akkaunti matansi malif nanjana sigalera miti malif enan ani baka kanatti rakko kiyya simadde tange makana tabadde Malif barbaachisa akkaunti fidin bonutti naarrabsuuf yaani. Ani fayyaa qaba kalaas hin barbaadu akkaunti sinaaf hin kennina giifti sinaaf hin kennina kalaas ana ilma dhiisaa bakka dhiisaaf nama jajjabaa yookiin immoo ijoollee jajjabduu yeroo argatan yaadatti baay'isuuf karaa namni sun kufu barbaadu beekte. Anna asirratti wanta nan jechuu barbaadu ijoolleen Oromoo ijoolleen eessuma jirtan jechaadha. Namoonni kam ijoollee mana madaamii jirtan akka haadhaatti akka abbaatti biyya ormaatti kan jirtu isheedha. Siniif bu'aa turte siniif iyyaa turte emimmaan ishee nafu iyyi ishee nafu by the way namni yeroo kam yeroon ishee gahee akka isheen viidiyoo hojjettee ijoollee irratti akkanatti birmattu na dhibanaan by the way dhugaa waaqayyo hundumti keenya iyyuu jireenya mataa keenya jiran nagaru isheedhaan silkii daayirektii dawwalanii silkii karaa kam dawwalanii WhatsAppidhaan caqacaqanii karaa imoodhaan dawwalanii caqacaqanii hojii mataa ishee dhiiftee jechaadha. Namni kuni baay'ee kan jajjabeeffamuu qabu baay'ee kan bira dhaabbatamuu qabu itti gaafama dhugaa rabbi namoota tokko baay'een taasifan hin dubbaddu asirratti garuu baay'een taasifan gahiitu barbaadu beekte akka nama ka'ee nama hin dubbannu homaayyuu dubbachuun hin barbaachisu asirratti jechuun yoo dubbanne homaa faayidaa hin qabu waan ta'eef jechaadha komiin hin barbaachisu obbeeka abbaan isaayyuu hundumti isaayyuu obbeeka gahiin sun hin barbaachisu asirratti sirriitti kabajnee sirriitti ishii gammachiisuu kan qabnu turreeyyuu jechaadha innaa kanaaf yaadan ani qabu komiin keenya akkuma komiitti ta'ee ganni koo ani waan biraatiin hin jedhu baga gammadee baga moote ammas ati mo'attuudha dhugaa namni yeroo tokko qofaa miti kan hin mo'atu yeroo hunda mo'attuudha waan ta'eef jechaadha kanaaf baay'ee siif gammadeera keessi keenya aariyoosuma qabuyyuu baay'ee siif gammannee jirra jabaadhu wanti duubatti si deebisu hin jiraatiin ishii ganni koo dhugaa si bira jirra hundumti keenya iyyuu ishee annaa kanadha gammachuun keenya gammachuu keetii gammachuun kees gammachuu keenyadha nuuf jiraadhu haadha keenya dhugaa baay'ee gara laaftuu keenya isuma kana jechuun barbaadani galatooma hundumti keessan ijarra na hambisaa ishee ganni koo naaf jiraadhu. Ganni baga gammadde koongiraasiin jechuun barbaada baga gammadde dhugaa amma geemmi darbeera. Fira kees diina kees barteetta geemii isa dhufuuf akka tokko qopheessitu abdii guddaan qaba ji'a lama booddee geemii naa qabameera jettee sanarratti akka tokko qopheessitu sanas ta'u kanas ta'u qimaamonni madaamii immoo baay'ee galatooma rakkina biyya kana keessa jirus ta'e geemii irrattis ta'e karaa keessa wanti baddu tokko gaafa sabi biyya kana keessaa beela'u rakkatu namni rakkatus kan jiru sinii gaafa geemis kan jiru sin haa ta'u iyyuu malee itti dabalee utuun galateeffatin namni darbuun barbaanne Dr. Asirii haa iyyuu malee nama arrabsuuf illee malee nu hawwaataanni dhuguman siniin jedhu. Girri yeroo girri jalqabaa ka'een turen yeroo girri asirraa hareeggastii abbaan abdii faa asirraa wacaa turan hin turre asiliin garuu
dhufee qurxummii kan kennaa ture ilaalaan ture jala taa'ee dhufee qurxummii kan kennaa ture isuma iyyuu sana isuma siin gadi gombistanii maxxansitan sanadha. Dooktor Aselli bakka jirtutti galatoomni siin jedha. Waa'ee namaa kaasuun barbaadu maqaa namaa kaasuun barbaadu raaches yoo ta'e immoo dhufee galee miyuutii qabatee taa'e sana booddee bahee dhaqee abashoota wajjin taphachuutti ka'e geemii kun sheemii guddaadha kun wanta dogoggora jiru namatti immoo sirriidha sheemii guddaadha kun utuu intalli obboleettiin isaa sirraa ormaa wajjin geemii dhimma birrii miti. Dhimma wal birallee jirraa wal hubannaa dhimma jechuuti malee dhimma birriitiin miti ganniin birriidhaaf miti mooraalii barbaaddi ganniin dhugaatti immoo dubbachuuf yoo ta'e mucaan kana waggaa 2-3 kan beeka mucaan mooraaliin se yeroo hundumaa jajjabeeffamuu qabudha. Calluma jettee teesseetu hin taane hojjettee hojiidhaan agarsiiste imimmaa see dhangalaastee jechuudha. Shawwa Arsii Wallagga Baale maalootu hin jedhin nama hundumaa wal qixa laalte nama boodha mucaan kun jechuudha. Waa'ee sirra deebi'ee kaasuun barbaadu. Sanas ta'u kanas ta'u garuu geemii kee dhufuuf baay'ee of qopheessii galatoomaa. Bana galaachi mana godha ganni yeesitti hin deebi'a dhugaa rabbiin. Fakkatti jirraanu. Ganni koo. Kenna ka Oromooti yaa. Ganni. Ummata kiyyamee yeroo takkatti carraan kennaatii bareedduuti. Ismee qoy mee lubbu qoy. Waa'ee raachuu kana dhiisaame mirga qaba. Raachuun anarra. Ganni sagaleen kiyyan jiru. Waa'ee raachuu hin haasa'ina bakka kalaasaa taa'u. Afeera miti mirga qabaaf. Ganni raachuu tokko dhabdee Oromoo miiliyoona qabdi isin galeera miti. Ani raachee nama hunda keessaa raacheen abdadhe ture na biraan hafu jedhee dammoo bilbiladhen itti hime boo'een itti hime raachuu koo na biraan hafine ani naman qabu giiftara miti jedheen itti hime kanaafu mirga qaba hafuullee niisa hin dhayinaa maqaa kiyyaan raachuu hin dhayinaa